Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Firiin qormaata barattoota kutaa 12 bara barnoota 2017 miira wal makaa barattoota fi hawaasattis uumee jira. Barattoonni hedduun kufanii jiru. Manneen barnoota hedduun barattoota isaanii guutumaan guututti odoo hin dabarsin hafanii jiru. Kuni naasuu guddaa uumee jira. Akka naannoleetti naannoon Oromiyaa manneen barnoota 553 barataa tokkollee osoo hin dabarsin hafanii jiru. Kun immoo rakkoon isaa maali? Maaltu duuba jira? Jechuudhaan hawaasaaf barattoota biratti gaafii uumee jira. Oromiyaatti aanee naannoon barattoota hedduu qabu naannoo Amaaraa. Garuu naannoo Amaaraatti manneen barnoota barattoota isaanii tokkollee hin dabarsin 56 qofa. Naannoo Oromiyaatti manni barumsaa barataa isaa guutumaan guutuu yookaan 100% dabarse tokko qofaadha. Faallaa kanaa immoo qabxiin ol aanan kan galmaa'e naannoo Oromiyaatti. Barnoota saayinsii uumamaatii fi barnoota saayinsii hawaasatiinis kan galmaa'e Oromiyaatti qabxii guddaadha. Haalli kun walumaa galatti akka nyaanni mishingaa marqite akka hin dhiifne itti carreessite mammaaksa jedhuun utubamee jira. Odeeffannoo dabalataa bal'aa qabannee jirra isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa biltiginnaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Har'a giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhate miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Akkasumas lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhatu beeksisee jira. Mootummallee gama isaatti haleellaa waraana bilisummaa Oromoo kana qolatuudhaaf tarkaanfii garaagaraatti fudhataa jiraachuu beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo qabannee jirra isiniin kenna. Oduun itti aanu hidhattoonni naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun haleellaa raawwataniin lubbuu namaa galaafatanii qabeenya saamanii jiru isiniin kenna. Oduu biyya alaatiin dhaabbata TikTok nama bitu itti barbaadamaa jira. Ni cufama jedhamaa kan ture yoo ta'u amma immoo waan cufamus hin fakkaatu dabalata odeeffannoo isallee qabna. Guutuu oduu wajjin ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Firiin qormaata kutaa 12ffaa bara 2017 akkuma kan baroota lamaan darbanii gadi bu'uun barattoota akkaan rifaasisee jira. Rifaattuu guddaa barattoota fi hawaasa biyyattiitti uumee jira. Barattoota 581,905 keessa kan darban barattoota 48,929 qofaadha. Parsantiidhaan parsantii 8.4 qofa. Manneen barnoota barataa tokkollee hin dabarsine akka biyyaatti 1,249 yoo ta'an baay'inni Oromiyaa keessa. Manneen barnootaa barataa tokkollee hin dabarsine akka naannoleetti akka naannoo Oromiyaatti 553, akka naannoo Amaaraatti 56 qofa, akka naannoo Somaaleetti 153, akka Finfinneetti 4 qofa. Affaar immoo mana barnoota 33, Beenishaangul Gumuz irraa mana barnoota 43, Kibba irraa mana barnoota 110, Dirree Dawaa irraa immoo mana barumsaa 3, Gaambeellaa irraa mana barumsaa 29, akkasumas Kibba Itoophiyaa kan jedhamu irraa mana barumsaa 146, Tigraay irraa 52. Akka naannoo Oromiyaatti manneen barnoota barataa tokkollee qormaata kutaa 12 hin dabarsin lakkoofsan baay'ee ta'uun rifaatu guddaa uumee jira. Manni barumsaa 553 barataa tokkollee hin dabarsine jechuun maal jechuudha? Kuni waan abdii nama kutachiisu jedha hawaasni. Manni barnootaa kunniin hundi akkam ta'e barataan tokkollee keessa hin darbine rakkoon maali jechuudhaan kan gaafatanis jiru. Rakkoon isaa rakkoo wal waraansa naannicha keessatti deemaa jiru yoo kan jedhamu taate naannoo Oromiyaa qofa keessatti miti wal waraansi ka deemaa jiru. Naannoon bal'inaan waraanni keessatti deemaa jiru naannoon Amaaraa naannoo Oromiyaatti wal bira qabamee yoo ilaalu barataa guutumaan guututti dabarsan jechuun ni danda'ama. Kan naannoo Oromiyaatti ta'e kun immoo amanuufillee waan nama dhibuudha. Shirri hamaan duuban kan jiru akka ta'e waan nama agarsiisudha. Barnoota wal qabatee sirna barnoota mootummoota dabraniitiin waan wal fakkaatutu mul'ataa jira. Sirnoota mootummoota dabranii keessatti ilmaan Oromoo akka hin baranne itti daangessamaa ture. Amma immoo tooftaa addaatiin sirnummaan sun irra deebi'ee ilmaan Oromoo manneen barnootaatiin ala yookaan yuunivarsiitii akka hin seenne hojiin hojjetamaa jiraachuu nama agarsiisa jechuudhaan miidiyaa hawaasaa kana irraa akkasumas akka dhuunfatti namoonni garaagaraa yaada isaanii kennanii jiru. Abbaan barataa bara 2017tti qormaata kutaa 12 fudhatee osoo hin milkaa'in hafee tokko yaada nuu kenneen kun itti yaadamee hojii hojjetamaa jiru jedhee jira.
Yaada dabalataan nuu kenneen barataan yookaan ilmi isaa kun barataa cimaa fi barataa qabxii ol aanaa ni fida jedhamee eeggamaa turedha. Garuu osoo hin milkaa'in hafee jira. Kuni gama barnootaatiin waan abdii nama kutachiisudha. Waan dhaloota dhufaa jiru barnootaan ala taasisuun akka biyyattiitti immoo biyyattii rakkoodhaaf saaxiluudha. Biyyi barnoota hin qabne biyya guddachuu hin dandeenye. Humna barnootaatii fi nama barateen ala biyyi guddattu hin jirtu jedhee jira. Gara biraatiin immoo qormaata bara kanaa irratti qabxii ol aanaa fi riikardii cabsee galmeessuun barattoonni seenaa hojjetanii jiru. Barataa Khalid Bashir barnoota saayinsii uumamaatiin 600 keessaa 591 galmeessuun riikardii haaraa galmeessee jira. Qabxii 9 qofa kan dhabe. Arsii lixaa mana barumsaa Ifaa Boruu Dodolaa irraa baga milkoofte baga gammadde jennee ni jirra. Dubartoota irraa damee barnoota saayinsii uumamaatiin qabxii ol aanaa kan galmeessite barattuu Hayimaanoot Yohaannis magaalaa Finfinnee mana barumsaa Bisiraat Gabriel irraa 548 galmeessite. Saayinsii hawaasaatiin qabxii ol aanaa kan galmeesse mana barumsaa Amboo Boording irraa barataa Caalaa Gaaramaa Ejjetaa qabxii 560 galmeessuun damee barnoota saayinsii hawaasaatiin qabxii ol aanaa galmeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun damee barnoota saayinsii hawaasaa irraa dubartootaan qabxii ol aanaa kan galmeessite barattuu Simboo Darajjee tan viidiyoo irratti argitan tun qabxii 548 galmeessite jirti. Barattuu mana barumsaa Seent Joosef magaalaa Finfinnee irraa baga gammadde jennee ni jirra. Qabxiin guddaan galmaa'e akka biyyattiitti naannoo Oromiyaatti damee barnoota lamaaninuu yoo ta'u, akka waliigalaatti immoo damee barnoota lamaaninuu akka biyyattiitti qabxii ol aanaa kan galmeessan barattoota ilmaan Oromooti. Bu'aa qormaata kanaatti wal qabate dubbiin immoo akka mammaaksa taate. Akka nyaanne mishingaa marqite akka hin dhiisne itti carreessite. Akka mammaaksa kanaa taate dubbiin nu dhibde. Barataan hedduun kufuun naannoo Oromiyaatti gaddi guddaan dhaga'amus qabxiin ol aanaan itti galmaa'uun immoo gammachuu uume jira. Gara biraatiin immoo akka biyyaatti manneen barnoota 100% barattoota isaanii dabarsan 7 yoo ta'an 7 keessaa tokko Oromiyaatti yoo argamu innis mana barumsaa mana bultii addaa Odaa Oromiyaatti. Manneen barnootaa 300% barattoota isaanii dabarsan naannoo Amaaraa irraa yoo ta'an kan hafan tokko Kotobee Minilik inni biraa Walaayittaa Liiqaa kan jedhamuu fi manni barumsaa biroo immoo manneen barnoota dhuunfaa irraa isa tokkodha. Innis mana barumsaa Labaw kan jedhamudha. Dhumarratti namoonni garagaraa yaada maddeen odeeffannoo garagaraatii kennaniin firiin qormaata barattoota seensa yuunivarsiitii gadi bu'uun kan isaan yaaddeessu ta'uu ibsuudhaan mootummaan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennaa kan hin jirre ta'uu ibsanii jiru. Sababni isaas mootummaan durseetu yuunivarsiitota garagaraa cufee jira. Yoo xiqqaate yuunivarsiitii 200 ol kan cufaman yoo ta'u, kun immoo kan agarsiisu dursumaayyuu itti yaadame barattoota kuffisuuf hojiin hojjetamaa jiru jiraachuu kan agarsiisu jedhanii jiru. Kanaaf mootummaan dhimma kana irra deebi'ee ilaaluudhaan fooyya'insa taasisuu qaba, barnootaaf xiyyeeffannoo kennuu qaba jechuudhaan hedduun yaada isaanii ibsanii jiru. Oduun itti aanu hidhattoonni naannoo Somaalee daangaa naannoo Oromiyaa cabsanii seenuun kallattii daangaa godinaalee Harargee lamaanittiin lola bal'aa banuudhaan miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu jiraattonni himanii jiru. Hidhattoonni naannoo Somaalee mootummaa naannoo Somaaleettiin deeggaraman kun hidhannoo hanga funyaanii hidhatuudhaan daangaa Oromiyaa cabsanii seenuudhaan haleellaa kallattii garagaraatiin godinaalee lamaan irratti raawwataniin lubbuu namallee kan galaafatanii fi saamicha guddaallee kan raawwatan ta'uu jiraattonni himanii jiru. Hidhattoonni kunneen daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun Harargee ba'aa aanaa Cinaaksanitti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatanii namoota 6 lubbuu kan galaafatan yoo ta'u 3 kan madeessanii fi loowwan uummata 150 ol saamanii oofatanii gara naannoo Somaalitti ceesisuun dhagahamee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee lixaa aanaa Doobbaatti hidhattoonni naannoo Somaalee kun daangaa ce'uudhaan yookaan cabsanii gara naannoo Oromiyaa seenuudhaan haleellaa namoota nagaa irratti raawwataniin lubbuu namoota nagaa galaafatuu jiraattonni himanii jiru. Guyyaa muraasa dura aanaa Doobbaa Araddaa Ifaadiin bakka addaa Kurfaa Martuu jedhamutti humnoonni naannoo Somaalee yookaan hidhattoonni naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa ce'anii haleellaa namoota nagaa irratti raawwataniin miidhaa dhaqqabsiisanii jiru. Haleellaa raawwatanii nama tokko yoo madeessan beeladoota 50 ol saamuun gara naannoo Somaaleetti galfatanii jiru jechuudhaan jiraattonni odeeffannoo OMN'if kennaniin ibsanii jiru. Akka odeeffannoo maddeen garagaraa irraa ba'an ibsaa jiranitti kallattii hundaan naannoo Oromiyaa irratti haleellaa raawwatuuf of qopheessaa kan jiran akka ta'e dhagahamee jira. Godinaalee Harargee lamaan irratti haleellaa kan jalqaban yoo ta'u godina Booranaatti fi kallattii godina Baaleetiin haleellaan bal'aan raawwatamuu fi qophiin guddaan taasifamaa jiraachuu jiraattonni odeeffannoo
baddeen garaagaraatii kennaniin ibsanii jiru. Akka jiraattonni itti dabaluun yaada kennanitti mootummaan gara tokkoon tokkummaa faarsaa gama biraatiin immoo naannoo tokko hanga funyaanii hidhachiise naannoo birooti irratti duulchisuun badii guddaa geessisaa jira. Kun akkamitti wal faana deema jechuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Itti dabaluunis mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo garagaraatti akka rakkoo kana furu itti dubbataa turre ammallee rakkoon guddaan odoon dhaqqabne furmaata akka ka'u gaafatanii jiru. Odoon itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garagaraatti zoonilee Oromiyaa garagaraa keessatti loltoota mootummaa bilxiginnaatiif akkasumas waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa bilxiginnaa irratti fudhataa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Tarkaanfii loltoota mootummaa bilxiginnaa irratti fudhataa jiruunis injifannoo gagabbataa argataa jiraachuu ifoomsee jira. Har'as fulbaana 16,2025 barraaqaan Oromiyaa bakkoota garagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa bilxiginnaa irratti fudhateen loltoota mootummaa bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasisee hedduu meeshaa irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan lixa shaggara aanaa jalduu bakkoota garagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa bilxiginnaa irratti fudhateen loltoota mootummaa bilxiginnaa hedduu miidhaa irratti dhaqqabsiisuun hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Haleellaa kana kan raawwate bakkoota garagaraatti yeroo wal fakkaatatti yoo ta'u Tasoo Shugguxee Shaboo bakkoota jedhamanitti tarkaanfii humnoota mootummaa bilxiginnaa irratti fudhateen injifannoo dorgommii hin qabne injifannoo cululuqaa argadhe jedhee jira. Haleellaa irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu immoo madeesse baay'ee immoo harkaan qabu odeeffannoo nu ga'e ibsee jira. Haleellaa raawwate kanaan meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaa Saasiggaatti haleellaa cimaa loltoota mootummaa bilxiginnaa irratti raawwatee jira. Har'a jechuun fulbaana 16,2025 aanaa Saasiggaa bakka addaa Sonkooraa jedhamutti haleellaa cimaa loltoota mootummaa bilxiginnaa irratti raawwateen loltoota mootummaa bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa bakka kanatti raawwateen waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa bilxiginnaa akka baalatti harcaase jechuudhaan kan hime yoo ta'u haleellaa irratti raawwateen loltoota mootummaa bilxiginnaa hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madoodhaan adabe kan harkaan qabes baay'eedha jedhee jira. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuu beeksisee jira. Loltoonni mootummaa bilxiginnaa haleellamarraa hafte baqachuudhaan mana uummataa tokkollee osoo bira hin tarin gubdee barbadeessuun haaloo itti baatee jirti jechuudhaan odeeffannoon gamasirraa ba'e yookaan nu ga'e ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Wallagga lixaa aanaa beegitti kaleessa galgala tarkaanfii fudhateen milkaa'ee jedhee jira. Aanaa beegii ganda Shomboo jedhamutti galgaleessee seenuun tarkaanfii fudhateen caasaa mootummaa yeroo dheeraaf dararaa garagaraa uummata irratti raawwataa fi raawwachiisaa turan to'atuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhate bulchaa gandichaatii fi milishoota lama yeroo dheeraaf badii garagaraa namoota nagaa irratti raawwataa turan to'adhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa aanaa Hawaa Galaanitti waraanni bilisummaa Oromoo har'a barraaqaan tarkaanfii keessa deebii hin qabne humnoota mootummaa bilxiginnaa irratti fudhadhe jedhee jira. Aanaa Hawaa Galaan ganda Baddeeyyii bakka addaa Ciroo jedhamutti ganamaan tarkaanfii humnoota mootummaa bilxiginnaa irratti fudhateen miidhaa guddaa irratti raqqabsiisuun hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Walumaa galatti har'a Oromiyaa bakkoota garagaraatti waraanni bilisummaa Oromoo haala wal fakkaataan tarkaanfii wal fakkaataa loltoota mootummaa bilxiginnaa irratti fudhatuudhaan miidhaa guddaa irratti raqqabsiisuun hedduu hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Akkasumas tarkaanfii bakkoota garagaraatti loltoota mootummaa bilxiginnaa irratti fudhateen meeshaalee waraanaa hedduus xiqqaa hanga guddaatti hiikkatuudhaan mooraa waraana bilisummaa Oromootiif galii taasisuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo guyyaa har'aa akkasumas guutuu isaa akkuma nu ga'een qabannee kan isiniif hinnu ta'a yookaan kan isiniin geennu ta'a. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kanatti gama mootummaati odeeffannoo jiru argachuuf yaallus odeeffannoo argachuu hin dandeenye ta'ullee gama mootummaati yookaan gara waraana mootummaati odeeffannoon jiru waraanni mootummaa lola Oromiyaa bakkoota garagaraatti waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaa jiran kana dura dhaabbatuuf yookaan immoo qolatuuf tooftaalee garagaraa fayyadamee tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksisanii jiru. Tarkaanfii fudhanne jedhaniin humna guddaa bobbaasuun meeshaalee gurguddaa fayyadamuun bakkoota garagaraatti sakatta'iinsa bal'aa gaggeessaa jiraachuu beeksisanii jiru. Aanaa Sulultaa, aanaa Muloo akkasumas naannawa magaalaa Finfinnee bakkoota garagaraatti akkasumas magaalaa Amboo naannawa magaalaa Amboo bakkoota garagaraatti sakatta'iinsi cimaan gaggeeffamaa jiraachuu ifoomsanii jiru.
Gara biraatiin immoo waraanni mootummaa haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti raawwataa jiruun injifatamuun isaanii akka wal shakkan taasisee jira. Keessoo isaanitti wal shakkuun tarkaanfii walirratti fudhataa jiraachuunis dhagahamee jira. Sababa garaagaraa uumuun bakkoota garaagaraatti tarkaanfii walirratti fudhataa kan jiran yoo ta'u, haaluma kanaan kaleessa galgala kibba lixa Shaggara aanaa Tolee magaalaa Kusaayee jedhamtutti miseensota raayyaa ittisa biyyaa lama fira waraana bilisummaa Oromoo keessaa qabda jechuudhaan haleellaa irratti raawwatuun yookaan tarkaanfii irratti fudhatuun lubbuu isaanii galaafatuun dhagahamee jira. Oduu biyya alaatiin dhaabbanni TikTok hanga roobii dhufuutti namni bitu yoo hin argamne yookaan immoo waliigalteerra yoo hin ga'amne US keessatti ni cufama jedhamee jira. Dhaabbanni abbummaan isaa kan abbootii qabeenyaa ta'e TikTok Ameerikaa keessatti namni bitu itti barbaadamaa jira. Doonaald Tiraamp dhaabbanni TikTok abbootii qabeenyaa US'tti akka gurguramu yookaan hin taane immoo akka cufamu jedhee ture. Haa ta'u malee dilbata kaleessaa fulbaana 14/2025 gaazexeessitootatti yeroo dubbatetti TikTok akka du'u dhiisuu dandeenya yookaan immoo waan ta'u hin beeknu Chaayinaa irratti kan hundaa'u ta'a. Baay'ee waan nama dhibuu miti jechuudhaan dubbatee jira. Kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu tura.